Yoyyaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo oolmaa yaa bultiin badhaadha. Fagoo dhiyoo irraa hundi daawwachaa jirtanii oolmaa yaa bultiin badhaadha. Jirra gaddeebinee jirra. Rakkoolee adda addaatu nu qunname. Dhufne garuu hin deemnu. Ni jirra yuutuubii haarawaa fi karaa feesbuukiitiin dhufne jirra. Feesbuukii irrattu deemaa jira. Piraayiveetii irra gara paabliikii godha akkasaan daawwattan godha. YouTube irrattulle deemutu jira. Nami garachina daawwachaa jira. YouTube irra share goona garuu hin deemnu ni dhufna. Rakkoo xiqqoo teknikaa walittu qabate. Teknikii wadon taane jechuun waan warri ugguree fi Facebook illachuu device tokko gubbaa jira. YouTube illachuu kanirraa kan kahe rakkootu dhalate jechuun kanirraa kan kahe yoo tokko cufamu accounting kan kabirallee cufa. Kanaafuu lachuu wal cufaa deemanii lachuu waan IP tokkirra jiraniif yookaan ammoo teessoo internet tokkirra waan jiraniif YouTubein yoo Kadiroo bira cufu Kadiroon birallee ni cufama. Lachuu maqaa tokkoon jiranii sila device adda addaa email adda addaa tana gargari bahee impacting godhu rakkoo sun irraa jechuun cufamaa ture kalamaffaalleen. Amma sun addaan baafannee rakkoo san hubannee waan jirruufi rakkoon sun akka hin dhalanne jechuun godhuu fi carraaqaa jirra. Isin akkam nagaa fayyaa jirtu? Isin daawwachaa jirtan guyyaa lamaan sadaan dhabamne kana akkamittu deemaa jira? Eessa irra nu hordofaa turtanii? Nama hedduutu keessaan na bilbilaan gaafate akkam nagaa fayyaa jirta yoom gaddeebita galatoomii waan agammaa nu goote fi maal si gargaarraa jettanii karaa hedduun karaa keessatilleen karaa bilbilaatiin na gaafattanii hedduu isin galateeffadha. Galata guddaa qabdanii waan nu hojjannu kanaaf bakka kennitanii akkas nu bilbiluu keessanii fi galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Guddoollee naasofnu odeeffannoo xixiqqoo tokko gurra isin buuse daqiiqaa 15 yookaan 20 booda gaddeebine dhufne haasofna. Amma rakkoo hedduutu jira. Rakkoo hin furatin karaa Facebook fi YouTube tini carraaqa ture amma didaa jira. Mobaayilii kee ilaalaa jira. So baay'ee haasawaa waan danda'atiin fakkaatu rakkoo hedduutu jira. Chaanaliin lachuu rakkoo qaban fakkaata. Amma report godhaa jirani. Kanaaf yoo ani jiran jechuun ani sagantaratu waan dhufu akkasitti beekaa warri dandeessan jechuun deemaa subscribe godhaa maamila godhadhaa jaaladhaa like godhaa comment barreessaa waan dandeettan godhaa waan dandeettan godhaa jechuun bilbiltanii maal goonaa ta'uu gaafachuu waan tokko garuu namni jechuun waan xixiqqoo danda'u jalqabaa godhe achumira barreessa waan barreessan bilbiltanii yeroo dhibbi tokko keessa na gaafachuu bira. Odoo godhalle jedhe namni hedduun callisee gaafachumaaf malee hin godhulle commentuma barreessa achum deema waan agartan sagantaan baay'een hin mul'atu viidiyoon durii dhokate jira. Maal jennaan viidiyoon riippoortii haa waan jiruufi garuu dhoksinee jirra garii isaan tubbuuse. Sanittu jira. Kanaaf rakkoon akkuma jirutti tahee odeeffannoo isin biraan ga'uuf ni carraaqna. Gara boodaa dhufnee yoo odeeffannoo isin dhiyeessinu immoo asuma namummaa itti hafuuf nuti. I think ammatti rakkoo qaban fakkaata. YouTube irra karaa Facebook ittiin share waan godhu hin didata. I think rakkoo qaban fakkaata. Mee xiqqoo turree booda gaddeebine oduu isin biraan geenna jechuun isin aksunitti inuma jirraafachuuf dhufe. I think your live deeme rakkoon teknikaa hin furataa maali jedhee yaada ture furachaa hin jiru. Rakkoo teknikaati miti jechuun rakkuma restrictioniti. Furachaa waan hin jirreefi wanni goonu hin jiru jechuun. Kanaaf yep. Yeah, your video is blocked and cannot be viewed by others.
Yeah, video kan ke blocked hijra. Your video is blocked and cannot be viewed by others. Video kan ke block gona jira wal birar gundan daw jirani. Malak ta imbeku. Video kan ke ugurra jira namni birar gundan daw jira YouTube. Nama xiqqa malee nam bira agarsiisan jiru. Malak ta inu banne booda gad deebina. Okay. Maaliif akkas aksan godhan hin beeku. Okay, booda gad dachane haasofna nagatti ammaaf.